Hayyee kunooti haasofni Abiy Ahmadi namni martinuu eegaa ture, namni martinuu gaafataa ture. Laallatee kaayatee anjeffatee milkitti deeffateeti abbootii gadaa jedhee warrootuma qara isaa harka dha'u mara yaasee ka gara isiin baateen beenne mara adda baheeti takka waan ummanni yaa'eeti dhumateef takka gaafii takka lafaa ol hin fuune mukaan gara hin galchine yaalii ajjeechaa akka godheef namarratti namni wanni yaa'ee dhumeefi guyyootan darbe kanniini namni keenya tokko nu keessaa yoo miidhame tokko nu keessaa yoo du'e haguma waan nu marti miidhamne jedhe dubbii kana Abiyyi mukaanillee gara hin galchine mammaakatu jira amantu dhibbaan jedhan waakkattu jilbaan jedhan Abiyyi kana lachuun goone abbootii gadaa irra taa'ee abbootii gadaa harka dhoofsifateeti adhallee warroota kalee ummanni Oromoo Abiyyi ebaluun achi kaasee achi kaayee achitti ukkaamsee irra taa'aara jedhani dhugaa qaaquuf Abiyyiin callaa miti warroonni sunillee osoo ukkaamamee jiraate silaa hiree baay'ee argateera hiree gayyaa'eeti ummata keenna namni keenna jennee faanaa deemnu kun nu ukkaamsee akkana ciqilee nu qabee nu hucuucee koshan nu gateeti akka dubbannu hin dhabne hin jenne bayee isaayyuu waakkatee ajjechaa yaalii inni godhellee muluu isaatu ukkaamsaniifiiti waliin onna jedhanii mee kunoo caqasaa kaa ofumaa ilaalcha keessan itti kennadha hayyee. Maanguddoon as jirtan namni waan yaadu waan dubbateef gochaan hin agarsiisu taana yaaduuf hubachuuf understand xiinxaluuf hin rakkatu fedhee yaadu. Kanaafis umuriin keessan isin gargaara jedhee yaada. Kan dubbannu caalaa maal keessa akka jirru maal gochaa akka jirru Rabbi isin amantaa isin ibsu. Kana caalaa waa hunda dubbachuu rakkisaadha. Sammuu qabdu umurii keessan keessatti waan baay'ee agartanii jirtu waan keessa dabarrees beektu wajjin turtanii akka namoota kaanii itti gaafatamummaa alatti baanee waa hunda dubbachuu waan nu rakkise maqaa sabaati maqaa eenyummaa keessaniiti. Salphannee isin salphisuun barbaadu. Gadi buunee saba guddaa kana gadi buusuun barbaadu. Ofii keenyaa hubanneetu danda'uudha yaalaa jirra. Kanaan hin miidhamtuu hin mo'amtuu jettan hin mo'amnu. Laphee namaa kan laalu waan jiruuf hin mo'amnu. Maal gocha akka jiru Rabbi isinitti amantan hin beeka isatu immoo nu gargaara. Namoonni kanaan dura biyya gaggeessaa turan qabsoo keenyaan duwwaa akka aangoo irraa bu'an namoonni yaadan baay'eedha. Garuu dogongora. Haa qabsoof malee meeshaa addaa hin qabnu akkuma isin beektan. Garuu jaarsoliin haadholiin bu'aa turan gola keessatti. Rabbi immoo ilaaleetu meeshaan isaanii dhukaasuu akka hin dandeenye gurmaa'insi isaanii nu cabsuu akka hin dandeenye godheeti moosise malee qabsoo keenya duwwaa miti. Nuti Rabbiin sodaanna akkasitti guddanne waan taateef. Dhoksaadhaan nama ajjeesuu, dhoksaadhaan qeensa namaa buqqisuu, dhoksaadhaan miila namaa kutuu hin dandeenyu. Aadaan keenya kan nun eeyyamu. Nun eeyyamu. Waan gochaa jiru keessatti waa'ee tokkummaa Oromoo, waa'ee tokkummaa biyyaa irra deddeebinee kanaan duras kaasnee jirra. Ammas wanti hubatamuu qabu uummanni Oromoo saba Afrikaa keessatti saba guddummaan baay'inaan tokkoffaa ta'edha. Of keessatti amantaa garaagaraa qaba. Saalaan ni qoodama, amantaan ni qoodama, yaadaan ni qoodama. Dachii bal'aa keessa waan jiraatuuf bakka bakkatti loqonni isaa afaan isaas garaagara. Harargeen kan dubbatu, Wallaggi kan dubbatu Oromoo haa ta'u malee waan bu'uuraa wal fakkaatu malee tokkoof tokko miti. Amantaan gara bahaatti dhiibbaa irratti geessiseef aadaa keenya irratti gara lixaa garaagara. Fakkiin fayyadamu
akkatti dubbii xiinxallu yaadu garaa gara. Uummanni bal'aa akkasii. Gara fuulduraas garaagarummaan akkasii kun jiraachuu ni danda'a. Garuu immoo daangaa haa qabaatu. Daangaa haa qabaatu. Bakka yaadaan walii gad rakkannetti akkuma aadaa keenya barreeffamaan, walga'iidhaan, yaa'iidhaan mari'anneetu hayyoonni waan jiraniif irraa barachuu hin danda'amu. Walirraa barachuu hin danda'amu. Wal gorsuu hin danda'amu. Sirna gadaa keessatti Oromoon namaaf jaarsa jedhee maqaa kan moggaasu lafaa ka'ee miti. Nama waggaa 15 jaarsa hin jedhu Oromoon. Nama waan baay'ee keessa darbee waa beekuun jaarseedha. Jaarsaan immoo mootummaa iyyuu gorseedha. Maaliif waan keessa dabarre baay'ee waan ta'eef, waan beektan baay'ee waan ta'eef, bitaa mirga laaltanii waan tolu, waan fayyadu karaa agarsiisuu waan dandeessanidha. Abbaa bokkuu booddee jaarsa kan jedheef abbaa bokkuu geessa taphatee kee jaarsummaa keessatti garuu wanti addaa, wanti beekamu akka jiru waan sabni kun beekuuf. Tokkummaan nu barbaachisa. Garaagarummaan yaadaa bakka jirutti mari'achuun gahaadha. Akka fakkeenya guddaatti kan ka'u waa'ee paartii Addawaawii jedhamu kana diiganii paartii haaraa fiduu. Kanatu garmalee afasama Oromiyaa keessatti. Duraan dursa uummanni Oromoo jaarsonni Oromoo kan hubachuu qabdan namni Oromummaa eenyummaa nu barsiisuu hin danda'u. Umrii keenya woo xiqqaate 3 keessaa 2 kan dabarsine waa'ee qabsoo Oromootiif. Har'a jalqabnee miti. Muummee ministeeraa ta'anitti qabsoo kan jalqabne. Waggaa 14tti qabsoo kan jalqabne waa'ee Oromummaa hin beekna. Haala nu barsiisuudha yaaduun qabu. Kun dogongoraa. Qabsoo adeemne keessatti maaliif Oromoon hagas bal'ate osoo miidhamaa jiru maaliif mo'uu dadhabee injifannoon maaliif nurraa fagaatte kan jedhu teenyee ilaaluuf carraa argannee jirra. Keessa waan turre. Kanas gaggeessinee mo'ichaaf ceesisnee jirra kun ganamuu hin qabu. Uummanni amboo hin beektu mo'uu qabsoofnaa hin moona jennee gaafa isinitti himne injifannoo dura. Tarsiimoo baasneetu qabsoofne. Qabsoofne jechuun uummata keenya wajjin. Qabsoofne jechuun hayyoota keenya wajjin. Yaada guddisuu waan ta'eef namoota meeshaa baatan gidduu teenyeetu moone gaggeessine. Kun haqamuu hin qabu. Seenaadha. Namni seenaa haqu seenaa hojjechuu hin danda'u. Isin malee goone jennee immoo uummata Oromoo malee goone hayyuun wajjin hin dhamaane dargaggoo hin dhamaane jennee immoo olaantummaa furfurummaa hin taanes yaaduun sirrii miti. Gaheen keessan guddaa ture. Eegamoone booddee rakkoon mootummoota darbani maali jennee gaafa yaadnu tokkoffaan nama akka namaatti kabajuu rakkachuu. Abbootii akka abbaatti kabajuu rakkachuu. Abbaa jalaa mucaa saamanii dhoksanii ajjeesuu bakka inni ga'e dhabamsiisuun sun abbaan sun boo'eetu rabbis gubbaa walaaleetu mootummaa sana cabsee ni dabalamti. Kanaan dura barreeffamni mootummaan barreessaa ture uummatatti ifa ba'an ture. Uummata dhiisaatii nuunu gaafa mari'annu nu waamu achitti dubbisnee achitti mari'annee achitti gannee baana malee waraqaa irratti mari'anne fudhannee deemuu hin dandeenyu. Mirga akkasiin ture. Kuniin ta'uu waan yaadnu ifatti barreessinee uummata taraan hayyuuna mari'atu dargaggoona mari'atu kana keessaa waan fudhatu haa fudhatu wanti hanqate jiraannaan immoo itti guutee tarsiima malee yaada malee biyya guddaa akkasii kana gaggeessuuf qabsoo uummata Oromoo fiixaan baasuun hin danda'amu jennee ida'amuun jennee jirra. Namni biraa immoo ida'amuun hin ta'u kan nu barbaachisu waan biraa maqaatti baafatee yaada barreessee uummatatti baasu. Isa irraas hin baranna, isa keenya irraas hin baratu rakkoo qabu. Walirraa baranna miidhaa qabu. Nuti teenyee kan barreessineef tarsiimoo malee akkasumaan miiraan qabsaa'uun rakkoon fide waan kennuufi. Yaa jaranaa waan tokko wadhaa. Oromiyaa keessatti hin moonaa qabsaa'uu qabnaa kana booddee dhiisnu gaafa jennu gaafa fidanii kunoo mootummaa ta'aa jira waan kun hin beeknu maal tarsiimuu qabna. Ijaarsa hin qabnu, yaada hin qabnu,
waan kun kunnun baasu akkaataa kanaan qabsoo kubaawwan deemu yaadaan gaggeeffamuu qabaatan maaliif warri kanaan dura haxuraawu habareedu yaada qabu yeroos qabu yaadas qabu turan inni keenya kunis yaada barbaadaa hin yaadni kun nuun ta'uu abbaan jiru jiraannaan yaada biraa fiduudha dubbisnee dhaggeeffannee sirrii jette kan kee galtu wayyaa inni rakkoon hin jiru bakka yaadni jirretti isa ba'e osoo dubbisin gurguu arrabsuu qeequu garuu oromoof hin ta'u gaafa yaada fidnu immoo namoonni yaada hin qabne yaada gubuutti ka'an kun sirrii miti yaada gubuun sirrii miti yaada gabbisuudha sirrii namni biraa immoo ida'amuu hin ta'u kan nu barbaachisu waan biraa maqaatti baafatee yaada barreessee uummatatti baasu isa irraas hin baranna isa keenya irraas hin baratu rakkoo qabu walirraa baranna miidhaan qabu nuti teenyee kan barreessineef tarsiimoo malee akkasumaan miiraan qabsaa'u rakkoo ni fide waan fennuuf yaa jaranaa waan tokko wadhaa oromiyaa keessatti himmoonaa qabsaa'uu qabnaa kana booddee dhiisnu gaafa jennu gaafa fidanii kunoo mootummaa ta'an jira waan goonuun beenu maal tarsiimuu qabu ijaarsa qabnu yaada qabnu waan goonuun beenu kunnuun baasu akkaataa kanaan qabsoo kubaawwan deemu yaadaan gaggeeffamuu qabaatan maaliif warri kanaan dura haxuraawu habareedu yaada qabu yeroos qabu yaadas qabu turan inni keenya kunis yaada barbaadaa hin yaadni kun nuun ta'uu abbaan jiru jiraannaan yaada biraa fiduudha dubbisnee dhaggeeffannee sirrii jette kan kee galtu wayyaa inni rakkoon hin jiru gabaabinatti gama keenya jaarmiyaalee Oromoo wajjin jaarmiyaalee maqaa Itoophiyaatiin qabsaa'aa wajjin waa'ee Afrikaa irratti dubbatan wajjin waltajjii kamirratti abbaa barbaade wajjin yaadaan mari'annee waan qabanne beeksifannee waan qabu namarraa barachuuf qophaa'aa kan addunyaan mirkaneessee jira nuti wal cabsaa jira malee addunyaan bakka deemnetti yaada qabdu jechaa jira kaasnaa nuti fudhanne duwwaadha irra deebi'ee dubbachaan duwwaadha sana sirreessinee qonna sirreessinee ikoonomii kana biyya kanaaf hojjeessuudhaaf bakka baay'ee warra qaama kadhachaa warra ammaaf hin qabnu jedhan immoo kan duraasa nurraa kaasaa jennee idaa agarsiisaa wala guyyaa guyyaa dargaggoo fi baay'ee nu gargaaraa jiru waan sin dhibu bara darbe osoo gargaaramuu baanne maal ta'uu akka dandeenyu hin beeku bara kanas ikoonomik riifoorm jennee ikoonomii fooyyessuu qabna dargaggoo hojii qabsiisuu qabna jennee sagantaa qopheessine addunyaaf dhiyeessine hanguma amma walakkaa caalaa gargaarsa argachaa jira. Reefu jeerra kun akkaataa kanaan nageenya argannee hojjennaan hin shakkinaa biyyi kun badhaadhina ishee fagoomti. Badhaadhinni dhufuu kan danda'u garuu qalbii fayyaa ta'e wal gargaaruu hoo jiraate. Gaafa tolu wal biran jiru gaafa badu hunduu quba walitti qabaa dabarsaa walitti eegaa jira taanaan maaliif? Maal argachuuf mindaa keenya hin beektu. Hanga ammaa Oromoon injifannoo malee akkasumatti qabsoo jechaa jiraachuu hin qabu jennee akka injifachuu danda'u agarsiisnee jirra. Biyya diigaa akka hin diigne agarsiisnee jirra. Gaggeessummaa danda'amuu danda'u addunyaa hunduu ajaa'iba amma jedhutti agarsiisnee jirra. Kun haqamuu hin danda'u. Garuu immoo kana caalaa kan hojjetan kana caalaa fagoo kan gaggeessan sabni kun sababa guddaa waan ta'eef qabaa amma kanaan geessanitti isin gahaa jennaan murteeffadhaa walajjeessi barbaachisaa miti akkaataa kanaan boo deemne nu wayye malee akkasitti wal cabsaa baay'ee rakkisaa nus nama nutti dhaga'ama min dadhabna inni Oromoon baay'ee dararamee jira. Waan isaan tolle waan isaan malee ta'aa ture hanga amma garuu isa ga'a garafamuu isa ga'a rukutamuu isa ga'a ajjeefamuu isa ga'a keessattuu bara keenya keessatti isa ga'a amma isa ga'u madaa'ee jira
كنيسات أولت مدايجرا شاشة من يتيادتم وقرب زيتروانتي بورات يادتم نقاسو كان بودي وانت قد ديبيا كسيت ديمني مكاورو مبلسون موفين توكم ما جنة كنيجي كنات كنو والقرون كابره أورمو أتكريستان أتسلام أتشوا أتولد كجتشون ساهينافو توكم ما بتواسا كان بيجي إنسان أيها كتيمو ديما تيجا كافر تاسنو بيت ولا جيفني والمين توكن جاسولي هنگاما جيل رانا وتنجرت غورسي كيسن خدنان كيسن نغر غاريجر أما سوچي كيسن إنتابنا مري بكت في مرينا جستون والقرني بدينيس وجه مرينا وانت سين كاسو أبرباد دنجرانا كاسا أما تيجرو أك أبات أك جاسبيات إبين تاشن كودن نو أمنا كنوديسا جدو كان النبي كيسن توري وانو كان أجوا الكباتي نمون تكتوك موضوع ما كان بويا لمت ديغو دندي نياجا دني جروه I am really sorry باين غدا هم نكسي كباتني جنن وقادي دميتو بغافا غرابن ما نبي حسابنا ما يفدي مني أمتنا من رمولك الجامع ما غامرهم بلشتو وكسلبة دبي كون سريبتي أكسل تفتشون سريبتي سريبتي نفيدو والجابسون نفيدو موتم ما نكون موتم ما ورموت ما لي نتبلي سنانا بودين كذا جرتمتي يسوعون سنتمودا كنت نقولا وتدينا ما تتبعه بدا اتميري لني نون أغاني لا بدا مارجع سليم بيا جرتمتي أمنون مريء أنكم تمنا إيجا مميز مستراتيان دنشي أوروميا هاررجي حالت بكنا إنديمين مريتين جو مداوين ولا بيا بيا غاي متيا سبا أكادا كنا يادون غاري متي نوتي نما جابسو نما جيسو نما ميدو هم بربان فيديا كسين كم جواريس كنيه بموتهم مالا وكاتو بجيجا كنيه كنيه إيجا بيا كيسا كري هنگارات إيجوم سرا مدي كان إيجا جرونوي أجيسو بربانا مالي فيك هيدو بربانا مالي فيك دركمان كابو متجواري إيجوف موتهم مان دركمان كابو هجي كينيا متي نما دوم فارم إيجوم سرا مدو أكستي يارا مسري متي غارو مجوار إيساتي نمت أبارجي سيرانا لكميدا مم بربان إم بربان dubbi lita naannoo lita irra deddeebi'ee waan qabuuf yeroo kudhan diddama dubbadhee jira. Lixa irratti nam tokko akka duun barbaannu warra biyya alaa bakka jirraa kadhannee galchinee jirra. Warra bosona jiranis yeroo baay'ee kadhachuu duwwaa fudhatan jaarsolii biyyaa erginee jirra. Galaa ergee lammaa fi ergee jaaree eega dadhabee booddee jaarmiyaaleen Oromiyaa maal jedhan ba'anii nuti dadhabnee jira kana booddee olaantummaa seeraa mootummaan akka bachiisu miidiyaan dubbatan dhageessaniittu akka nuti Oromoo ajjeesuu barbaadatu akka waraana barbaadatu yaadamuu hin qabu. Oromoo kan miidhaa jiru eenyu akka ta'e lixa deemaati ilaala. Nuyi miti kan uummata gubaa jiru uummata ofii. Ammas Oromiyaa dhiisaatii Jibuutiittis Eertiraattis nuti nagaa barbaadna. nagaa garuu nuti hawwu waan hawwaniif waan barbaanneef kan dhufu miti. Ammas jaarsoliin biyya karaa bahaa, karaa lixaa, giddu galeessa bakka rakkoon jirutti deemaati warra mufatees dubbisaati mootummaas dubbisaati mootummaan jecha keessan keessaa baanaan murteessaa rakkoon hin jiru. Kan dhuma waa'ee hammachuu irratti Oromoon hammataadha. Amantaa guutuun qaba kana irratti Oromoon hammataadha. Maaliif hammataa ho'ettan sirna gadaa xiinxaluu hubachuun gahaadha. Inni immoo gahaa miti ho'ettan warri dhiiban namoonni galeessaa osoo Oromoo hammatanii jiraatan silaan badanii kan isaan balleessa Oromoo dhiibuudha.
barumsa fudhannu dhiibuun hin ta'u. Humna qabdu hin ijaaramne hin dandeessu hin dhiibuun hin ta'u. Rabbi jira waan ta'eef hin farada. Hin ture malee hin ta'u. Oromoon dhiibuu saamus barbaachisu gahaa qaba. Bilisummaa argatee walqixxummaadhaan jiraachuu danda'ee jennaan gahaadha. Mirga isaa sarbame san deeffatee jennaan gahaadha. Hammachuu kan jenneef Oromoon saba bal'aa saba guddaa waan ta'eef uummanni keenya hubachuu kan qabu addunyaa irratti sabni lakkoofsa guddaa qabu meeshaa qabaatu hadhiisu qabeenyaa qabaatu hadhiisu hin sodaatama. Hin sodaatama. Irratti immoo akka sodaatamu hubachuu dadhabee waan dubbatee jennaan itti waraana keessa gala. Guddaan akkuma aadaa keenya jaarsi ijoollee sossobee gorsee akka guddisu. Sossobee ammatee gorsee guddisa kun aadaa Oromoo keessatti kan beekamudha. Guddaa ta'ee araba kanaachi sintuqa sina keessennaan inni xiqqoo hinnaa hin sodaata hin baqata. Rakkoo keessa of galcha. Hammachuu jechuun gaaffii Oromoo sarbuu miti gaaffii Oromoo balleessu miti kun dogongora. Dogongora. Ammas paartiin kun gara tokkotti haa dhufu jennee kan murteessineef paartii maqaansaa, yaannisaa, gochisaa saba kana miidhaa ture baannee hin gaggeessinuu jenna. Hin gaggeessinu. Yaannisaas balleessaa ture, ijaaramisaas sobeeta naannootti kan barbaadu kaawwateetu nuti taphachaa ture. Yaannisaas yaada haaraatiin, yaada hammataatiin jijjiiramuu qaba. Ijaaramisaas jijjiiramuu qaba. Gaaffii fedhiin uummata biyya kanaa akkuma isaa maluuf deebi'uu qaba. Kan ammoo agarsiisu piraaktikaanii qabatamaa agarsiisna boristaan waan barbaadu miti inni agarsiisna. Kuniin ta'uu warri jedhanoo rakkoon hin jiru. Yaada ofii qopheessanii wal ijaaranii of ijaaranii haa dhufan dargommeeru. Isin immoo kanas ilaalaa kan barbaadan keessaa fudhaa waan fudhattan harka keenya sammuu keenya laphee keenya qulqulluu godhatu isin tajaajila. Waan barbaannu jettan kunuun isin jaarsonni biyyaa miti sa'aatii 24 keessatti abbaa barbaadan ilaannee barra. Kana hin shakkinaa. Isinumti karaa dhibamataa ta'e filadhaa amanaati godhaa malee dhimma addaa qabnu nuti. Fedhii addaa qabnu. Sirna federaalaa balleessuu fedhama. Sirna federaalaa Itoophiyaa keessatti hin turre. Uummanni Oromoo hin beekamu. Sukkaara makiinaa tokko dhaabde jedhee Amboo irratti dargaggoota mootummaan ajjeesu. Kun sirna federaalaa miti. Mootummaa keenya filachuu hin dandeenyu. Gaafa Lammaa Magarsaa Adaamaatti fidnu qo'atamnee jirra nuti. Hin dandeessan filachuu hin turre sobaadha. Isa dhugaa nuuf qabsa'aa jirra. Sirna federaalaa waan duubatti deebisu hojjechaa hin jiru kun soba. Soba. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jedhee uummanni Oromoo gaaffii gaafa kaasu. Maddi gaaffii kana uummata bal'aadha. Maddi gaaffii kana uummata biyya kana keessa duwwaa osoo hin taane uummanni ollaa Keeniyaanis afaan kana fayyadama. Afaan kun Oromiyaa keessatti miti kan dubbatamaa jiru. Harariin dubbatamaa, Tigraayin dubbatamaa, Amaaraan dubbatamaa, Beenishaangul dubbatamaa. Afaan naannolee biyya ollaa walitti hidhuu danda'u waan ta'eef afaan kun akka afaan Amaariffaa afaan federaalaa haa ta'uu jedhee uummanni gaaffii kaasaa ture sun kan koo duraa dhufu miti. Gaaffii seera qabeessa. Hojii hojjetamaa jiru kana deebisuuf malee kana duubatti deebisuuf miti. Hingoonaa itti jirraa sirnaan karaa saayinsawaa hojjechaa jira malee gaaffii Oromoo waan duubatti deebisu hojjechaa jiru. Kun soba. Amma 999 jechuu kan dandeessisu uummanni Itoophiyaa yaadicha fudhatee jira. Yaada kana akkuma hawwa baay'een borootuusaa seera baasneerra kana booddee akkas ta'eera jechuu dandeenya.
Inni akkasii biyya kana fayyadne maaliif jecha akka jiru qorannee xiinxallee barreessinee mariisisnee amansiisnee hojjechuu wayyaa inni maaliif yaa'iif mariidhaan Oromoo maramamu. Waan fedhii keessan duubatti deebisu hojjechaa akka jirutti wanti dubbatamu wanti yaadamu kun hin fayyadu. Soo fayyadu rakkoon qabu hin fayyadu. Mariin amma gajjallaatti lammaan kaasee jira hin goona. Torban furraa taane waan jiru qorachaa jirra. Gaggeessitoonni hundi gadi bu'anii uummata isaanii wajjin hin mari'atu. Wanti sirraa wal qabu jiraannaan hin sirreessu. Kana keessatti wanti uummanni Oromoo hubachuu qabu namni mana isaa keessatti haadha warraa wajjin wal dhibdee qabu rafee buluu hin danda'u. Ollaa wajjin ganda biraa wajjin nama dhibbaa wajjin wal loluu wayya wal dhibuu wayya rakkoodha ni keessa. Keessatti kan hubatamuu qabu namoonni maqaa Oromootiin qabsaa'an ODP haa ta'an ODP ta'uu baatan gaggeessaa godinaa ta'an muummicha ministeeraa ta'an harki keenya qulqulluu ta'uu jira. Uummata irraa hataa uummata uumamaa fakkaachuun baay'ee rakkisaadha. Hattummaan qabsoo uummata kana duubatti deebisa. Uummata irraa suunii funaanuun sirrii miti. Manni ani barbaadu, qabeenya ani barbaadu, qabeenya ijoollee kootiif qopheessuu barbaadu, hiyyeessi Oromoo hundi hin barbaada. Aangooti kan qabanne hojjennee jiruuf jireenya uummata keenya sirreessuuf malee uummata keenya irraa hatuuf miti. Dhiisinatiin jennaan namni galma sana ga'eetu kan Oromoof quuqamu kan qabsaa'u ta'uu waan ta'a. Sirrii miti wanti akkasii hattummaan sirrii miti. Hattummaan warra kanaan duraan fayyadu nuus hin fayyadu. Qulqulluu ta'uu qabaatu keenya. Hojjechuu qabna hojii. Ganda gandatti manni rakkachaa jira. Aanaan manni rakkachaa jira. Waan xiqqaa rakkachaa jira. Waan guddaa miti. Waan xiqqaa hiikuu dandeenya. Hojiin hojjennu isarraa hanna uummata koo hin quuqamaa jenna. Maal quuqamna uummata keenya jiruuf jireenya isaa fooyyessuu hin dandeenye taana. Maal hin quuqamni keenya? Ramaduu hin dandeenye mama. Ramaddii rakkoo ta'ee jira Oromiyaa keessatti. Isin gaggeessuu hin dandeessani. Hojiin keessan warra gaggeessan jettanii filattan gorsuudha. Oromoon abbaa Oromoo dhibba tokko qaba. Garuu immoo jaarsa qaba kan abbaa Oromoo gorsu. Nu filatanii jennaan bakka hanqateetti nu gorsuudha. Malee waa'ee ramaddii keessa waa'ee gaggeessummaa keessa goolattan wanti baay'een dubbatamu waan ta'eef wal balleessina. Kanaa wajjin wal qabatee waa'ee ka'uu lammaa Oromiyaa irraa ammas ka'ee jira. Hami baay'eetu dubbatama. Uummanni Oromoo baruu kan qabu anaaf lammaa ji'a torba mari'annee hojii raawwachiistuu mariisisnee sagalee guutuu waliigalleetu goone akka yaadamu dubbatamu sanaatti. Maaliif kana gootan hojjettan isa asii ijoolleen hojjechuu dandeessi isa achi wal gargaaruu qabna badaa jirra jenneeti. Akka dubbatamu miti. Hiyyeessaaf waan hojjennu Waaqayyoon walabdee keenya waan beekuuf namni nu mo'uu danda'u hin jiru. Isa kana achi akkuma jaalawan jedhan mari'achaa hin hiiknaa kan seeraan hiikamu seeraan hiiknaa kan mariidhaan hiikamu mariin hiiknaa. Isin wajjin mari'achuu barbaanna nama eenyummaa ofii nama of dagatees miti. Akkasitti si yaadina. Hin beeknaan dhageenya waan jedhamu. Hin dhageenya. Garuu seenaan hin baasa. Eenyutu Oromoof qabsaa eenyuuf hin qabsoofne seenaan hin baasa. Maamul hin dubbatan hin dubbannu. Seenaan nuti hojjenne oolee bulee ofimuu hin danda'u taanaan durumaayyuu seenaa miti. Durumaayyuu seenaa miti. Seenaa taanaan abbaan barbaade qaamsuu hin danda'u. Akkasitti amannaa wanta Oromoodhaaf ta'u wanta Itoophiyaadhaaf ta'u mala hojjechuuf amma humni keenya danda'e carraaqaa jirra. Bakka hanqinni jirutti guuttanii nageenya keenya eegsisnee badhaadhina biyya kanaaf fiduuf wayina qabsoofnu rakkoo amma uumame immoo tartiibaan
sadarkaa dhageenyaan isin beeksisaa isin wajjin mari'achaa deemna. Isinis gadditanii laphee keessan cabee nun abaarinaa. Isin nu abaaraan hojjennuu baanne eessa hin geenye. Eebba keessantu kadhaa keessattu asiin nu ga'e. Ammas laphee keessan jijjiiratina. Akkaataa kanaan adeemuu nu fayyada kan jedhu qaba. Ulfaataa torban of jalqabneetu godinaan marii keenyatti fufna. የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ